akkatti ba'an beeku malee akkatti galan hin beekani. Namni hin ba'a malee wanta isa mudatu hin beeku. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi. Akkuma baanetti Waaqayyo akkuma sin baasetti nagaam gara biyya ofii maatii ofiitti Waaqayyo sin agashu. Balaa akkasii immoo Waaqayyo namatti hin fidin. Nama haa oolchu. Egaa muca'oo kana ilaalee baay'ee tokko na gaddisiise dhugaa dubbachuuf. Beela biyya ormaa deemanii arganillee utuu hin argin carraan kun ishee mudachuu isaatti baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii? An nagaa kooti. Waaqayyo haa galatu. Sinis nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qabaan obboleettiin keessa Waaqayyo haa galatu. Nagaa kooti. Egaa mucoon kuni suurarratti argitan kuni akkuma nama kamii jireenya koon jijjiiraa yookaan jireenya maatii koon jijjiiraa, jireenya koo boruun fooyyeffadhaa jette gara biyya ormaa deemte jechuudha. Gara biyya Saudi Arabiyaa deemte jechuudha. Isa booda akkuma achi geessen gaafa xiyyaara irraa bu'uu kaatu lafannaan maree jetteedhaan. Lafannaan maree afaanuma ishee dubbate lafannaan maree jettee kuftee xiyyaara irraa otoo buutu kuftee isa booda dhukkubni ishee sun waan cimeef yookaan bakka waan dadhabsiisaa ta'e mana kiimii geessanii mana yaalaa geessanii ambulaansii fidanii jedhan. Isheenis kan dubbatte amma roobbilaanii keessatti amma xiyyaara keessatti of hin beekaa. Isa booda of hin beeku ufan wallaalee isa booda mana bakka eggii miilli koonarraa citeettan of baree jette. Sheemtuu afaan isheetiin kan dubbatte. Waaqayyollee balaa akkasii namatti hin fidin. Maaliifi mucayyoon kun maatii koo jireenya koon jijjiiraa jettee kichummaatti biyyaa baate. Umurii kanatti jechuudha. Rakkoo injifachuuf biyyaa baate kun irra ga'ee jechuudha. Rakkinuma gola ormaa yookaan beela biyya ormaa keessatti illee otoo hin argin mana madaamii seentee otoo rakkina garaa garaa hin argin kun ishee irra ga'ee jechuudha. Baay'ee tokko ulfaataadha. Waaqayyollee namaa oolchu. Ijoollummaa kanatti otoo fiigdee hin quufin, otoo adeemtee hojjettee hin quufin miila lama dhabdee jechuudha. Ji'a 3 gidduutti. Amma ji'a 3 guuttetteedha iddii hospitaala jiraattee jechuudha. Baay'ee tokko ulfaataadha dhugaa dubbachuuf. Haadha ishiif abbaa ishii biraa nagaa baatee miila fayyaa qaama guutuu baatee gaafa akkatti itti galtu baay'ee tokko ulfaata. Kanaaf Waaqayyollee kan akkasii namaa oolchu. Ba'anii immoo karaatti nambisini. Bakka jireenya amma cimeera jechuudha dhugaa dubbachuun. Ijoolleen keenya amma yoomitti akka dhiigni isaanii dhangala'u amma yoomitti du'aatiin ijoollee keenya irraa miidhanii garaa garaa ijoollee keenya irraa amma dhaabatu naaf hin galle dhugaa dubbachuuf. Baay'ee tokko rakkachaa jiru ijoolleen keenya iddoo garaa garaati jechuudha. Kunis sana ta'e kunis kana ta'e baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuuf. Kanaa mannaa biyya ofii keessa ta'anii qaama guutuudhaan rakkina ofii baatatanii jiraachuu wayyaa akka kootti. Kana yeroo laalanii jechuudha. Yeroo as dhufanii of hin jijjiiradhanii gaafa du'aatiin taane du'an miidhaman baay'ee tokko ulfaata. Akka waan biyya ormaa rakkinni hin jirre gaafa achas ta'anii as laalan immoo waanuma bareedaa fakkaata. Kan du'u baay'ee kan milkaa'us baay'ee. Kanaaf Waaqayyo nama haa gargaaru. Akka baasetti isa balaa akkasii sin haa oolchu. Nagaan gara maatii keessanitti sin haa galchuun jedha. Barri kun bara ulfaataadha. Bara yaaddessaa, bara dhiphisaadha dhugaa dubbachuuf. Bara dhiigni dhalootaa dhangala'uudha. Kanaaf waa'een ijoollee keenya baay'ee tokko ulfaata. Nan nyaadha jettee mucoon kun haadha ishee abbaa biraa baate. Haadha fi abbaa biraa nan nyaadha jetteetu gaafa kun isheerra ga'an baay'ee tokko ulfaata. Waaqayyo kan akkasii namaa oolchu. Mucoon kun hospitaala jirti. Eggii dhuftee ji'a 3dha. Miila lamaan ishii irraa citee jira. Miila lama dhabdeerti. Harka ishii tokko laashee jira.
umurii kanatti egaa wanti godhamu hin jiru. Waaqayyo jajjabina isheef haa kennu. Baay'ee tokko ulfaata dubbachuuf. Kanaaf mucoo kanaaf sagalee ta'anii gara kamiinuu gargaaranii gara biyya ishiitti gashuu dirqamadha. Ishiinis harmee koo abbaatii koon dhaqee argaa jetti. Na gargaaraa na galchaa'u jechaa jirti. Kanaaf sagalee ta'anii fi warroonni gargaaruu danda'an mucoo kana gargaaruun dirqama namummaati. Ulfaatadha, baay'ee nama gaddisiisa. Kan isheerra ga'e kun Waaqayyo namaa oolchu. Baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuuf. Viidiyoo biraatiin immoo amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.